Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa hagayya 30 bara 1996 wareegame sirboota qabsoo uummata Oromoo daranuu jabeessan hedduu gumaachira Eebbisaan. Kana malees sirboota aadaa kan jaalalaa fi geerarsaan ni beekama jedhu hiriyoonni isaa. Seenaa Eebbisaa kan hanga ammaatti hin dubbatamnee fi geenni afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaachedha. Ogummaa gitaaraa walaloowwan jajjaboo amilee uummataa cimsanii fi dhuunfaadhaan qabsoo keessatti nama qooda fudhatedha Eebbisaan. Qabsoo Oromoo keessatti aarsaa barbaachisu kaffaluu fi kutataa akka ture yeroo sumayyuu argaa turre jedhu artistoonni Oromoo isa beekanii. Eebbisaan eenyudha kan jedhuuf bara 1962 gara dhumaarraa dhalate. Umuriinsaa barnootaa fi wayitagoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingil seene kan jedhan armeen Eebbisaa Addunyaa Aadde Sannaayit Kabbadaa Goosaa sadarkaa lammaffaa ammoo Qeellamitti barate jedhani. Maatirikii fudhatee otoo qabxii eeggataa jiru fulbaana keessaa warri keenya abaawoon dhufan jennan isaanumatti makame jedhani. Lixaa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalate. Umurii ijoollummaa isaa qabsoo Oromootti dabarsee kan jedhan Aadde Sannaayit keessumaa qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti magaalaa Dambidollootti hanga Asoosaatti deemee hojjeteera jedhani. Boodas gara magaalaa Finfinnee deemee sirboota qabsoo Oromoo fi hundeetaan hedduu otuma shaakalu gara Booranaatti ramadamee ture jedhu. Booranaa irratti ergama isaa ba'ee booda Finfinneetti deebi'ee hiriyoota isaa waliin otoo sirboota qabsoo hojjetanii wayitaa haalli rakkisaa ture sana keessatti lubbuu isaa dhabe. Wayitaa sanallee ani duubatti hin jedhu naan jedhaa ture jedhani. Acuucaa uummata Oromoo ragaa turee fi onnee guutuudhaan qabsaa ture kan jedhan Aadde Sannaayit erganni isaan biraa deemeellee itti deddeebi'een of biratti deebisuuf yaaleen inni garuu kaayyoo isaa duubatti deebi'uu hin barbaanne jedhani. Gama tokkoon seenaa fi qabsoo Oromoo guddisuu, gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Boodarraa muuziqaa fi jireenya isaa kennee otoo hojjetu du'e jedhu. Booddee kootis galagalee hin ilaalu. Kanatu ta'e sanatu ta'e hin jedhu. An seenaa hojjechuurraa booda hin deebi'u naan jedhe garaana kute. Akkas godhanii lafa kaa'an mucaa koo. Amma kunoo waggaa 21 fixeera bara 1988 agayya guyyaa 24 ajjeefame. Gaafa 27 dhufee na biratti awwaalame. Gumaa gootatu baasa gumaa mucaa kootii hin hafu. Waaqayyo yeroo heegee gumaa ni baasa jechuun ammallee eelaa qaban dubbatu Aadde Sannaayit. Eebbisaa fuudhee dhala hin godhanne garuu qabsoon Oromoo wayitaa firii godhachaa deemu keessatti mucaan koo ilaalaa jedhan armeen Eebbisaa Addunyaa Aadde Sannaayit. Seenaa isaa qaba malee mucaan koo dhalas hin qabu, maallaqas kaawwatee hin qabu. Amanamummaa seenaansaa ol baasuutii fi qabsoonsaa ija godhachuu isaatti baay'een itti boona jedhu Aadde Sannaayit armeen Eebbisaa Addunyaa. Eebbisaan geerarsa isaatiin yaa biyyoona nyaatiin ammuman bilisummaa ija kiyyaan arguutti jedhe garuu inoollee akka hin taanetti biyyeen nyaatte kan jedhe aartisti Hirphaanii. Kana malees walaloowwan ergaa jajjaboo baatan yeedaloowwan amilee namaa kakaasuu itti baasuudhaan baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farraa garbuu dhabuun salphina. Akkas tattaafatanii garbummaatti hafuun farraa mirga dhabuun salphina jechuun quuqqaa garaasaa keessa jiru baasee himataa ture jedha Hirphaanii. Dhumarratti garuu akka inni dhaammatee ta'uu didee bilisummaa ankaakee irbaata dacheetee jechuun gadda keessa isaa jiru ibsaa Hirphaa Gaanfuree Burqaa. Aartii Oromootiin qabsoo uummata Oromootti annisaa horuu keessatti dararamaa dhalli namaa hin argine kan jedhu daawuteen har'a garuu ifaajeen keenya bu'aansaa argamaa jira jedha. Akka hiriyyaan Eebbisaa Tottoobaa jedhutti Eebbisaan wayitaa mana koo bule sana kofoo koo gurraacha tokko fuudhee uffate kun kanuma kiyya ofirraa hin baasu jedhe anis uffadhu jedheeniin akkanaan na biraa deeme. Yeroo sana kootii buburree tokkoo fi surree koo kana uffatee ba'ee gaafa reenfasaa deemnee ilaallu uffata kanaan jira yoomuu hin dagadhu jedha Tottoobaan. Wanti sammuu kiyya keessaa hin baanne kan armeen Eebbisaa dubbatanidha. Eebbisaan du'ee naannoo 7 booda armeensaa yaa'ii Mancaa fi Tuulamaa irratti affeeramanii argamanii turani. Sagalee guddistuu qabatanii mucaan koo hin duune kan inni du'e lammiisaa fi kaayyoo isaatii fi garuu amma du'eera jedhan deebisanii
sababni isaa otoo mucaa tokkollee godhateeratee isa ilaaleen obsan ture amma garuu dhala waan hin qabnee fi eebbisaan du'eera jennaan hunduu wayita boo'uu aasaa dadhabanii addaan kutanii jechuun waan yaadatu dubbata Tottobaanii. Artistii Eebbisaa Addunyaa nama ija jabeessaa Gootaa Dabbee Lullee nama gara laafessaa fi dhala namaa hundumaaf waan gaarii yaadu fuulduratti waan garaasaa nama ofitti amanamummaan dubbatu ture jedhu hiriyoonni isaa fi maatiinsaa. Egaa seenaa Eebbisaa Addunyaa har'aaf kanuma qopheeffannee jirra. Maddi keenya BBC'tiin waan hanga xumuraatti dhaggeeffattaniif galatooma.